Miirri gaddaa yeroo dipireeshinii nama mudatu karaa sadiin gadda noormaal ta'e irraa adda ta'a. Inni jalqabaa turtii isaati. Miirri gaddaa yeroo dipireeshinii nama mudatu yeroo dheeraa namarra tura. Guyyoota, torbanoota, ji'oota haga waggootaa namarra turuu danda'a. Kana qofa miti ganamaa galgala haala kamiinuu keessatti miirri sun nama biraan deema. Miirri gaddaa noormaal ta'e sababa waa ganneen, sababa waa dhabneen, maatiin nu jalaa du'een nutti dhaga'amu yeroo gabaabaadha kan namarra turu. Yoo haala ofii jijjiirratan qalbii ofii waan kan biraarra kaa'an miirri kun namarraa badaa deema. Namaa salphataa deema. Kan sababa dipireeshiniin namatti dhufe garuu kanan beeku. Akkasumas namoota muuxannoo kana qabaatan yoo gaafattan hammeenyi isaa kan takkaa namatti dhaga'amee hin beekne. Hammeenya adda ta'e akka qabudha kan isaan himatan. Inni lammataa mudannoo keenyaan wal simuu dadhabuu isaati. Miirri gaddaa noormaal ta'e waa gatuu keenyaan waa dhabuu keenyaan sababa naannoo keenyatti waa ta'e nu mudatu yeroo baay'ee wanta nuyi ganne sanaan wal madaala. Dhukkubbiinsaa rakkoo nu mudateen wal madaala. Gaddabbuun yookaan gaddi sababa dipireeshiniitiin namatti dhufu garuu yeroo baay'ee omtuutu nu mudatiin rakkoon tokkotu nurra hin ga'iin kan nutti dhufudha. Darbee darbee gaafuma mudannoo jireenyaatiin nu mudatus miirri nutti dhaga'amuu fi mudannoon nu mudate tasuma waliin madaala. Qarshii 10 gannee akka miliyoona gateetti gaddinaa jechuudha. Achumaan yoo ilaaltan namootni yeroo baay'ee gadda dipireeshinii keessa jiran sababa maaliitiif akka gaddaa jiran hin beekan. Maal ta'e miira kana keessa jira jedhu. Gaddi noormaaliin garuu sababisaa beekamaadha. Wanti inni irraa ka'e hunduu beeka. Abbaanis beeka. Sadaffaan miidhama isaati. Gaddi yookaan miirri gaddabbuu sababa dipireeshiniitiin nutti dhufu miira gaddaa qofa miti kan nutti dhageessisu. Wantoota kanaan dura jaallannu, mararfannu, ittiin bashaannu hunduma isaa irratti jibbiinsa akka qabaannu nu godha. Gammachuu akka irraan arganne godhee nu diilalleessa. Kanaan anidooniyaa jennaan. Sababa anidooniyaatiin namootni gadda dipireeshin, miira dipireeshin keessa jiran hariiroo hawaasummaa, hojii isaanii, wantoota kanaan dura isaan bashannansiisutti gammachuun qaban, ittiin hirmaatan. Kanaan oomishtummaan isaanii, dandeettiin hojjetatanii buluu isaanii garmalee gadi bu'a. Wantoota kana sadan fayyadamuudhaan gadda noormaalii fi gadda dhibee dipireeshinii irraa dhufe adda baasuu dandeenya. Ani Dr. Daawiti hakiima yaala sammuu warri waa'ee fayyaa sammuu haasa'uu jaallattan, mari'achuu jaallattan meelbaasaa eegdiin jooyin godhaa.